namoota baay'eetti waa'een waaqeffannaa gaaffii ta'a. Waaqeffannaa sana sirriidhaa, sagada sirriidhaa, inni kun akkasii, inni sun sanaa. Inni kaan immoo keessa beetu maal nama gashee eenyuun ilaallataa akka hin barbaadettanii waaqeffadha akka hin barbaaden yeroo jedhan dhaga'ama. Garuu dhugama dubbachuudhaaf yoo ta'e waaqeffannaan waa'ee eenyuuti jennee yoo gaafanne waaqeffannaan waa'ee isa waaqeffatamu waaqayyooti. Waaqayyoonni waaqeffatamu immoo akka feenetti utuu hin taane akka inni fedhetti isa waaqeffannu. Kanaaf waaqeffannaadhaaf yeroo dhiyaannu waaqayyoo waaqa samiidhaaf ardii kana uume waaqa guddaa kana duratti yeroo dhiyaannu waaqayyo akkamittiin waaqeffamuu barbaada. Anaan maaltu natti tolaatu hin taane waaqayyotti maaltu tola. Anaan maaltu na gammachiisa. Yoon akkam ta'e na gammachiisaa utuu hin taane waaqayyoon isa kamtu gammachiisa. Maaltu isatti tola jennee isa isatti tolu bifa sanaan dhiyaachuu akka dandeenyu waaqeffachuu akka dandeenyuu fi waaqayyoon waa gargaaru waaqeffannaan dhimma waaqayyooti.